Oduu galgala kanaan qabadhee isiniif dhiyaadha. Oduu fana kasiffaana turuu qaxalee keessaniif tudha. Maarree akkuma beekamu weellisaa gameessii fi jaalatamaan saba Oromoo Caalaa Bultumee torbee darbee keessa waldaa araara Waaqayyoo addunyaatti Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuusaa godhatee fudhachuun ni yaadatama. Maarree kanaan wal qabatee faarfataa jaalatamaa fi qaxalee mucaa xinnaan Salmoon Alamuu guyyaa har'aa bakka tajaajiltoonni waldaa araara Waaqayyoo addunyaa kaameraamaanonni faarfattoonni akkasumas tajaajiltoonni biroo itti argamanitti guyyaa dhaloota isaa waggaa 20ffaa kabajatee jira. Maarree oduu haaraa akkasii kana qabannee akka isinii dhiyaannuuf TikTokii keenya immoo follow, like, copy link gochuun nu bira dhaabbadhaa jechuun hawwii keenya. Oduu fana kasiffaana ture qaxalee keessaniif taalemiidha. Waan nu dhaggeeffattaniif kabajamaa horaa bulaa deebanaa jechuu jaalanna. Kannaa bara dheeraadha fuula kee karannaa badhee ooleen buulle ka gooftaa koo fedhisaas kanan argadhu. Fedha garaa kee hundumaa nuusiin guutanaan jettee ergumaa kana dhageesse lubbuun koo saara galfatte.